Amma ni gartanii mi? Namcha kana ni gartanii mi? Namni hedduun namti joon gartee Amaara jaanii marii biyyoolessaa ta'ammaan tana deemaa jirtu tan. Dura deeminsaan hagaggeessaa jiru namcha kana. Akka isaatiin hoo beeytanii mi? Namti joon Amaara marii biyyoolessaa immoo isaa gaggeessaa jira. Okay. Sila gartee Oromoon biyya bulchu jiraatte. Qajeeloo dhageeffadhaa. Sila Oromoon biyya bulchu jiraatte Oromoon ammaas gartee akka sabaatti tokkoffaa biyya san keessaa qabdi ja'amtee yoo beekamtu taate Masfiin Xaasoo takka Masfiin Araayaadhaa kuni marii biyyoolessaa gaggeessuun irran turre. Okay? Namni sila gaggeessuu qabu Oromoo ta'uu qaba. Marii biyyoolessaa. Maaliif? Saba biyyattii keessatti guddaadhaatutu biyyattii tana gaggeessaa jira jettee gartee hogguu amante. Akkasuma sanitti koomiteelee adda addaatii fi inumaatu gartee waan biyyaaf barbaachisu warri gaggeessuu qabu Oromoodha. Okay? Warri gartee immoo political understanding goone Amaara ta'us bar rakkoon qabu jinnii ta'us maaree rakkoon qabu siin jaa maaliif understanding godhan. Okay? Humniti olaantuun humniti gartee harka guddiinsa qabdu isaaniitu ajandaa lafa kaaya. Humna saniitutu ajandaan sanis akkaataa itti mari'atu akkaataa gartee ulaagaa ajandaa saniitis godha jechuudha. Marii biyyoolessaa isaa fi gareessaatu ulaagaa isiidhaa kana tolcha. Akkasuma sanitti ajandaa uummanni irraa mari'atu isaaniitu tolcha. Fedhu gartee Abiyyi yaadaa kannuu fi haa kannuu dhabu rakkoodhaa miti san. Abiyyi waan ifii isaatiif barbaadu gara isaatiin godha. Maaliif? Amantii karraa qabuufi. Nama gartee amantii irraa qabu akkasitti gartee aangoo irra kaa'ee namni san hojii irratti jijjiiraaf jechuu waan Abiyyi barbaadu. Wanniin isinitti himaa jiru silaa gartee dhugatti haalli gartee abaluutu aangoo irra jiraa miti dubbiin. Okay? Garuu immoo fakkeessuufillee gartee yoo Oromoon aangoo irra jiraatte ajandaa biyyattiidhaa akka gartee barbaachisutti Oromootutu qoree qoodee oofuu danda'a. Oofuu qabaasi. Okay? Yoo hin beekne taate qajeeloo dhageeffadhaa gaaf tokko gartee isiniif galuu deema isiniif galuu ta'a wanneen ammaan tan isin jechaa jiru kun. Mootummaa Oromooti. Mootummaa jinniiti jettanii harka dhohitan. Garuu immoo mootummaa bilisiginnaatiin isin hin amma duraas. Maali mootummaa Izeemaadhaati. Okay? Mootummaa Izeemaadhaati. Tolega, itti fufna garuu immoo waan inni isinii waan agartee mee screenshot illee godhadhaa kaayedhaa gaaf tokkoof itti dhuftaniiti ilaaltan. Okay, tanaafin isin jaa nuti ammallee gartee politikaa keessa hin jirru. Akkanatti gaafa gartee 92 eegalaa ilaa hanga gartee 98 Oromoo gartee waa hunda keessa achi baasanii ifii isaaniitiif mari'atanii waa hunda godhan warri Tigreedhaa. Okay? Waa hunda gartee akka isaanii mijaa'utti godhanii biyyattii gaggeessaa turan. Ammas akkasuma sanitti gartee ajandaa hunda keessa amma fakkeenyaaf isiniim mee fakkeenyaan isiniim. Okay? Guyyaa kaleedhaa waa'ee gartee artikil 39 irratti marii gaggeessaa turan. Guyyaa kaleedhaa. Silaa Oromoon marii biyyoolessaa tan akka dura deeminsaattis akka gartee saba bal'aa biyyattii san keessa jirutti kan gartee gaggeessan taate Oromootamiititu gaaffii gartee artikil 39 akka gartee gaaffiidhaaf dhiyeettu Oromootamiitu godhuu ta'a. Oromoon gootu ni jirti. Oromoon
federalizimii keessatti marii irratti gartee akka hiree abbaan ofii isaatiif muree murteessuudhaa jettu ilaa hanga biyyarraa illee bahuudhaa mootummaa federaalaa keessaa illee bahuudhaa jettu san. Okay? Yoo yaadattan ABO'tu marii san fide. ABO'tu qabxii san akka gartee konstituushinii Itoophiyaa keessa seentu godhe gaafa duraanii san. ABO jecha kaayan gaafa san. Okay? Arrammoo silaa gartee Oromoon ka gaggeessu taate Oromoon wanni san akka gartee gaaffii keessa galtu ja'anii taas baasu ni jirti dursu akkasin laalame. Yoon wanni isin jechu jiru gartee ifate. Gaaffii tanarraa warri ila gartee amata 8 dabre kana rakkoo guddoo qabu Oromoodha moo saba biraati? Or saballee miti paartii biraati. As keessatti gartee saba raasuu barbaannu paartii biraati moo paartii Oromootu gartee paartiin Oromoodhaa federalizimii keessatti article 39 akka taa'uu barbaaddi moo akka baatu barbaaddi kara biraati. Akkasitti ilaala. Okay? Hogguusan inumaatu gartee waa'uma biyya teenyaatu nuti keessaa guututti gartee mogottichi baanee jirra. Nu achitti gartee mari'achaa jiranii jettanii yaaduu danda'uudha qabdan. Okay? Oromoon article 39 akka achi keessa taa'uu barbaaddi. Oromoo feetee waa taatu feetu Oromoo gartee Oromoo Itoophiyaa taatu takka gartee Oromoo bilisummaa gartee biyyattii irraa barbaaddu taatu. Okay? Oromoon lachuutu article 39 federalizimii keessatti akka tuqamu hin barbaadan. Guyyaa kaleedhaa garuu immoo article 39 akka gartee mariitti dhiyaatee akka takka gartee achi keessaa baasan. Takka ammoo akka fooyyeessan. Isin galtee san godhaa jiran. Anyways, tanas maratti dhiisaa garuu waa'ee gartee marii biyyoolessaa guyyaa kaleedhaa itti oolan ra'in wanta gata isinii himaa dhiyaadha. Harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaadhaa, sheer godhaadhaan isiniin jaa. Gabaabsituma waa xiqqoo wanta gata isinii himuu barbaada. Guyyaa kalee keessatti marii gartee biyyoolessaa tan gaggeessan kana keessatti gaaffiilee gartee garagaraatutu dhiyaatee jira. Gaaffiileen tuni tan gartee guutumatti gaaffii uummata Oromoodhaa tan yeroo dheertuu gartee gaafachaa jiran san guututti irraa mulquudhaati. Okay? Guutumatti Oromoo irraa kaasuudha. Gaaffiin qabxiileen dhiyaatte. Okay? Dursoo gaaffii gartee waa'ee magaalaa Finfinneedhaati. Tan guyyaa kaleedhaa irraa mareetan. Magaalaan Finfinneedhaa tuni akka gartee uummanni Oromoodhaa barbaadutti silaa Oromiyaa jalatti akka deebitu. Akkasuma sanitti magaalaan Finfinneedhaa qaama Oromiyaadhaa magaalaa Finfinnee qofa illee otoo hin taane Shaggarii fi naannoon biraatis kan gartee Shaggar jala jiru guutumatti akka silaa gartee magaalaa Oromoodhaa magaalaa kutaa kophaadhaa otoo hin taane magaaluma Oromoodhaa Oromiyaa jalatti akka taatu barbaadan. Isii qofa illee otoo hin taane magaalaan Dirdaawaatis akkasitti magaalonni biraatilleen akkasitti gartee magaalonni gaaffii keessa jiran magaalaan Jijjigaatilleen magaalaa Harariis magaalaan Jijjigaatis magaalaan Dirdaawaatis uummanni Oromoodhaa gaaffiin isaanii akka taane. Okay? Oromiyaa jalatti akka deebituuf barbaadan. Okay? Dubagaa ila arraan tanaa gartee amata 8 dabre kana keessatti gareetamiititu magaalaan Finfinneedhaa akka dhuunfaatti gartee akka as baatu takkaa'u magaalaa federaalaa akka taatu warri gaafachaa jiru paartii tam isinii fakkaatti. Paartiin Oromoo takkalleenu gaaffii kanaa tana dhiheessitee hin jirtu. Ammoo isin gaafumaafiin isinii kaasu jira. Wanni gartee guyyaa kaleedhaa irra dhiyeessan magaalaan Finfinneedhaa akka gartee kutaa biraa taatutti gaaffiin dhiyaattee jirti. Akkasuma sanitti magaalaan Finfinneedhaa paarlaamaa biyyattii keessatti akka sagalee qabaattu. Kursii akka paarlaamaa keessatti qabaattu. Magaalaan Finfinneedhaa baajenni siidhaa kophatti gartee akka gartee isteetaatti akka bahuuf qofa otoo hin taane ifii isaaniitiif akka baafachuu danda'an akka gartee isteetaatti. Dhagaa jirtaniimi? Mee ilmi gartee abbaan dhiiraa
Oromootu tu gaaffii kanaa tana gaafachaa jira jedhee asirratti gartee haa na barreessu. Dhugaan isiniin jaabar. Ogguun gartee mootummaan tuni akkana isiniin jedhan mootummaa tanarraa jibbansa qabu. Kumaan isiniin jedhe Dr. Abiy akka gartee inni itti hojjechuu jirurraa jibbansa takka illee qabu. Garuummoo akka ilma Oromoo tokkotti na dhaggeeffamoonni kanaa hedduu na dhaggeeffamu. Maaliif? Guutumaa guututti gaaffii uummata Oromoodhaa balleessuudha lafarraa. Akka gartee wanni Finfinneedhaa wanni irraa haasoftan takka illee hin jirtu bar waan Finfinneedhaa isin bar wanni barbaadan laal Oromoodhaaf maal godhuu deeman beektanii waa'ee Finfinnee irratti Oromoodhaaf magaalaa Addis Ababaa jettu cinatti magaalaan Finfinneetis akka itti hidhamu maqaan Finfinnee jiru takka Addis Ababaa takka Finfinnee akka jiru Oromoodhaaf akka san itti hidhuu deeman. Sani qacolota keessan deemu waan isaan gartee mariirra gaggeessan keessa waa hedduudhaatu jira. Diteelii waan sanii gartee hedduudhaatu jira. Keessa gabbuun barbaadu. Garuu isiniif gartee ifa isinii godhuudhaaf akka gartee dhageessan. Itti aansuudhaan waa'ee article 39 irratti article 39 akkumaan isiniin jedhe gaaffiin tuni gaaffii gartee Oromoon guutuun xiqqeenya irraa eegaltee keessattuu gartee qubee jenereeshinii fi qeeroo hundinuu gartee gaaffii namayyuu gartee qacollotti understanding godhu. Qacollotti galtiif. Wanni gartee federaalizimiin kuni akkaataa inni itti ijaaramu irratti Oromoon gartee hojjettee maqaa ABO'tiinis as keessatti gartee qabxii guddoon takka ta'e isaan kaa'an gaafa gartee konstitutiona biyyattiidhaa gaafa barreessan sanii qabxiin 39 akka itti hidhamu. Akkana jechuun maal jechuudha? Oguu waan kana isin himu isin gartee emotional taatanii maarree emotional hin ta'ina ani akka gartee baratan akka dhageessan waan deemaa jiru gartee akka irraa hubattaniif isin himu. Namni cinaan gartee akkuma beektanitti irreedduun nama keenyaa girrisaadha. Bikkuma gartee warra dhichisan dhaqanii harka dha'udha hammasuma. Sanii achi gartee wanta kallee ani emotionally akka taatanii gartee wanta saniif himu garuu immoo baruun gaarii dhaga'uun gaarii mootummaan tuni mootummaa Oromoodhaa silaa taate dura deeminsan asirraa eegalamti dura dursoo namni gartee marii tana silaa gaggeessuu qabu Oromoo ta'uu qabaan isiniin jedhe. Anyways isiniif ta'u qabxii gartee article 39 gubbaa irratti akka jaanitti article 39 tuni haatu jaanitti gartee marii walgahii san mari'achuu irratti itti fufanii jiran. Article 39 haatu. Warri gartee article 39 tuni haatu yuus warra hedduudha yaada warra akkasii warri qabu keessa jiranii. San cinatti article 39 kana article 39 kuni hin ka'ini takkaa'u gartee article 39 bikka article 39 kana keessatti gartee bikka hiree ifiif murteeffachuu ilaa hanqa biyya keessaa bahutti gartee takkaa'u kutaa ifii jaarrachuutti hajuu san achirraa haafnee hanqa gartee mawwahad hajuutti haji jiruu jedhan. Hiree ifii ilanga gartee ifiif keessaa baanee haa jiraannurraa mawwahaditti gartee haa jijjiirru. Waa'ee magaalaa Dirreedaawadhaa isiniif itti dhufu. Waa'ee magaalaa amma tan article 39 dhageessanii miti tan qabatama 39 gartee 39 tuni hedduu murteessituudha qabsoo Oromoo keessatti.